Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya wiixata Sadaasa 18 oduuwwan oolmaa idil addunyaa baha gidduu galeessa irratti maaddeeffatan gurguddoo fi fiilmii tiraajidii addunyaan waraana sadaffaatti ceehuu malti jedhu haleellawwan gurguddoo Gaazaa, Libaanos akkasumas Houthii Yamanii fi qophii Iraanotaan wal qabsiisee oduuwwan jajjaboo balballoomii miidiyaalee idil addunyaatiif Peentaagoniif Tel Aviv raasan gamtaa Awurooppaa irraa kaasee shororkaan isaan dhageen addunyaan amanuuf rakkatteeti jirti. Dhimbibba viidiyoolee kana erga isin daawwachiifne booda gara ijoo hangafootatti dabarra. من جانبها أعلنت سرايا القدس تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة متفجرة قرب الدوار الغربي لبيت لاهيا شمال قطاع غزة. وبثت السرايا مدينة كتائب القسام نشرت صورا لاستهداف ناقلة جند وجريفتي الياسين 105 قرب الدوار الغربي لبيت لاهيا شمال. جدا، ولكن بمجرد انها حاولت ان تتوغل الى الداخل ضعفت هذه القوات. والى الجنوب من مدينه تل ابيب حتى في الضواحي الجنوبيه لتل ابيب تحسبا لتسلل نعرض الان لكم صورا مباشره لتظاهرات الحريديم الحرب ولو على حساب حياة أبنائه. حزب الله والقوات الإسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام بجنوب لبنان. ثبت أقدامكم، صدق الله العظيم، انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية. طلب المتظاهرون في هتافاتهم بإقالة حكومة نتنياهو، اتهموه بالرغبة في استمرار الحرب ولو على حساب حياة أبنائه. الآن التفاوض تحت النار. الآن رمزية المكان قد تكون محدودة، البعض يضخم رمزية. Loltoonni kudhan har'a barii ajjeefamanii booda haleellaa siviilotaan qiyaafateen Beetul Alhayaa keessatti Israa'el misaayilaan fudhatteen siviilonni qulqulluun 72 ajjeefamuun kanneen 63 ta'an madaahuudhaan ministeerri fayyaa Gaazaa ibsee jira. Addunyaan dheekkamtee jirti. Haleellaa Hizboollaatiin buufanni waraanaa jajjaboo Israa'el furtuu 5 miidhaa dinagdee fi loltoota 13 keessummeessuuf kanneen 10 sagali ammoo madoodhaan har'a hospitaalota guutuun dhagame. Hiriirri Benjamin Netanyahuun diina dhala namaatiif jenosaayidii jedhu dhoowuu fi Israa'eloonni boombii mana Benjamin Netanyahuutti dhoosan jedhu kaleessa erga dhagahame booda Benjamin Netanyahuun nama amanan dhabuu fi qondaaltota gurguddoo qabeenya keenya saaman Israa'el kaatiif Benjamin Netanyahuun abadan nurratti aangawan ta'anii jechuun saffisaan akka bu'an ibiddi Tel Avivitti qabachuuf Yoav Gaalantii fi ministeerri duraanii Bent Gaazaan gorratti akka nu deebi'u jechuun dhaadannoo gurguddaan balbala Tel Aviv ibidda dhaamuu dandeenyeen kan guute ta'uu fi haleellaan doonii guddaa Ameerikaa fi Israa'el Houtiin itti milkaa'uu fi Elat irratti kaleessa haleellaa Houtiitiin qabiyyeen gurguddaan kan barbadaa'e Israa'el kan bobeesse loltoonni lamas teeknishaanonni Elat ajjeefamuun gurra Tel Aviv kan duudaa taasise ta'uu fi haleellaan Hizboollaa humnoota Iraaqii akkasumas siviilota 8 du'an adabeef 76 madeesse balballoomii keenya caayaarraatiin. Dengadda sanbata xiqqaa fageenya umrii isaaniirraa kan ka'e Ayatullah Ali Alkaamini gaggabuun wal qabsise miidiyaaleen idilaa addunyaadhaa hedduun galaalchuun ni yaadatama. Ayatullah Ali Alkaamini fayyaa isaanitti deebi'uun tsiyoononni qophaahaa jedhaniiti jiru. Ilma isaanii hangafa lammaffaa kan ta'e Amin Mushtabaadha teessoo isaanii dhaaluu danda'an wal qabsise shakkiin Iraanota adeemsa kaaminiin waggoota 35 Riippaabilikii Islaamaa Iraanii bulchaa turan maal fakkaatti qophii bal'aa dhageettu. Shaakalli waraana jimaata darbee fi sanbata xiqqaa dheengadda tahareen taasifte jeettiiwwan Raashiyaa Su-35 jedhaman 24 keessatti hirmaachuu Israa'el mirkaneeffattee jirti. Xiyyaaronni China J-10 fi J-35 Ameerikaan akka gooftaatti sodaattu Ziyyippiidhaan Iraaniif mirkanaa'uu fi adeemsa teeknoloojii Ayatullah akka Ibrahim Raisiitti ajjeesuuf Israa'el basaasa gurguddaaf adamsootti jirtuuf
chaayinaan leather guided technology defense humna qolannaa teknoolojii yookiin cararii Israa'el dhaamsu buufata Iraaniif kennuun dhagahame jira. Ministeerri damee alaa Abbaas Argaachiin ibsa kennanii jiran Muhammad Baagaariin har'a ibsisaan baasan Tel Aviivin duuda taasise. Itti gaafatamaan atoomii eejensii idila addunyaa buufanni niwukileerii Iraan kan haarawaa ta'e boombiiwwan atoomii 14 oomishe xumuraan ifa ta'uun addunyaa naasisuu fi akkasumas kanneen addunyaan beekan iddoowwan dhoksaa afuriin alatti buufanni misaayilotaa fi diroonii fageenya meetira 650 teknooloojiin addunyaa haleeluun dandeenyetti Iraan qabaachuun abjuu warra lixaa Awurooppaa ta'eetiin gurri Benjaamin Netanyahuufaa duudeet jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya misaayilonni 70 fi diroonii 120 Raashiyaadhaan qiyaamaa Yuukireen Odessaa fi Kursk irratti buusanii loltoonni neetootii fi akkasumas kanneen Kiev Yuukireen dhumaatii gurguddaatti keessummeessan dhagahameeti jira. Maddeen balballoomii gurguddoodha qabannee dhiyaannee jirra. Times of India, Hindustan, Associated Press, Reuters, Axios, Newsweek, Sputnik akkasumas RT, Russian Today, Irna Correspondent Al Arabiyaa Al Jazeera irra kawwabeeffanni gurraan isin kenna. Kanneen YouTube kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Akkuma aadeeffatame video kana duratti hirmaannaa keessan CTN jechuun sanduuqa keessatti nu barreessuun dagatina. Like gochuun hiriyoota jaalatanii qooda gara maadhee balballoomitti isin ceessa. الغربي لبيت لاهيا شمال قطاع غزة. نتابع. مشاهدينا، كتائب القسام نشرت صورا لاستهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية. نشرت كتائب القسام مشاهد لاستهداف ناقلة جند وجرافة D9 بقذيفتي الياسين. لا يمكن إخلاء المنطقة. ماذا عن التعاون بين الفصائل المقاومة المختلفة؟ بالأمس كانت قادمة في اتجاه هذه المناطق، فلذلك نرى بأن فاتورة الخسائر بدأت ترتفع بشكل كبير جدا، خصوصا وأننا نتكلم عن عمليات بدأت humna waraana lafooftaan kotaatiin kan dadhabee humni waraanaa Israa'el jabaliyaa erga kaleessaa maasiin duguugame bayeetiin haleellaa gara jabina sanyii irratti xiyyeeffate Beetul Ahanoon Israa'el Qudsaa akkasumas jabaliyaa kutaa kibba Rafaatal Alalwaa Kaanenuusii fi Beetul Ahyaa irratti fudhachuun isaa dhagaame miidiyaaleen idil addunyaa walharkaa fuudhanii gabaasaatii jiru. Haleellaa loltoota kaleessa torba jeesen alatti barii har'aa kan qondaaltonni lama birgeedii hoogganan keessa jiran birgeedii Golaanii keessa kan 104ffaa Baatloom yookiin Cifraa 8ffaa keessatti argamanii loltoonni 10 bariidhaan erga akka daaraatti barbadaa'anii booda haleellaan isin Beetul Ahyaa keessatti har'a fudhattee sibiilota qulqulluu 72 ta'an galaafattee kanneen 60 olii madeessuudha. Ministeerri fayyaa Gaazaa ibseeti jira. Biyyoonni idila addunyaa hedduun isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii aangoon isaa artifishaalii yeroo ta'ee jiruu fi Ameerikaan dhageettii kana hunda osoo beektu aangoo Israa'eliin dhaabsisuu fi gara nagaa yookiin dhukaasa dhaabuutti osoo qabdu callisuu filachuu fi bulchiinsi Doonaald Tiraamp ammoo egeree isaa keessatti Libaanosii fi Gaazaa ugguruuf akka jiru citiiwwan gurguddoon erga bahanii booda mujaahidoonni Gaazaa keessa hirkannoo rabbiitiin bakki nuti geenye hin jiru nu facaasanitti bakkaate yoomillee facaanu jechuun gamoo caccabaa keessaa taankota Israa'elii fi qondaaltota waraanaa dabalatee rookkettiif misaayilii RPG harka tolchee yookiin teknoolojii Kooriyaa kaabaa ta'aniin dhimsu irratti jiran. Taankota farra isaanii kan ta'e RPG'n Kooriyaa haleellawwan birgeedii Alaksaa fi Alquddus akkasumas West Bank irraa mujaahidoota Islamic Resistance for Palestine jedhuun haleellawwan gurguddaan cimanii itti fufuu maddeen gabaasanii jiran. Birgeediin Alaksaa kutaa idila addunyaatti deeggarsa gurguddaadha. Qondaaltota hedduu dhabus ammas kan cimee itti fufee ta'uu fi Filisxeemonni dhugaa dhabaniitiin kanneen 44,000 ol darban akkasumas kanneen daraaf gidiraa mana hidhaatti argaa jiran 18,400 ta'uudha. Amnesty International fi
akkasumas Human Rights Watch gabaaseeti jiran. Haleellawwan gidiraa kana yoo loltuun tokkorraa du'e xiyyaara kaafachuudhaan gamoowwan humni Hamas keessan jirre kan siviilonni qofti keessatti daa'effatan dhaabbilee mootummoota gamtoomanii fi dameewwan gargaarsa idila addunyaan gadhaabbata fayyaa idila addunyaatti barbadeessu itti fufanii jiran. Gara jabeessi bulchiinsi Israa'eloota Benjamin Netanyahu yookiin Beebbiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu Kwaatar Masriif Ameerikaatiin taasifame marsaa 11 erga dideetiin booda Libaanosis bara dhakaa dukkanaatti jijjiira jechuun haleellaa yeroo itti fufee jirutti Birgeediin Mujaahidoota Sinwaaris ta'e Ismaa'il Haniyyee dhabuusi cimee yeroo kamiyyuu caala haleellaa harka jabinaa itti fufee jira. Taankonni nagayaan baanii gara Israa'elitti galan abjuudha akkuma jedhe kutaa Taal Alalwaal Sultaan Al-Zaytuunii fi Kaaniinus akkasumas Nuseriyaatiif Saree Al-Quds Beetul Anayaaf Jabaliyaa waliigalatti dhuunfachuun haleellaa gurguddaa gamoo caccaboo keessa erga fudhateetii booda reeffa Israa'elotaa qofa miidiyaaleen idila addunyaa garsiisutti jiran. Israa'eloonni ammoo haleellaa harka deebii bombiiwwan toonii meeqa madaalaan Ameerikaa irraa kennameef hundaan haleellaa silaa jiruun gamoo burkuteessite bara dukkanaatti Gaazaa jijjiiruu biraa dabarte deeggarsa namoomaa Filisxeemotaaf taasifamu agabsiteetiin ofii saamaa akka jirtu Associated Press Axios fi taas miidiyaan Raashiyaa saaxilee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya malli pireezidaantii Israa'eloota Herzog gara Azerbaijaan walgahii idila addunyaa qilleensa naannawaa irratti hirmaachuuf yeroo imala daandii qilleensa Turkiyee cabsuuf jedhani Ankaraan of duuba deebii saffisaan jechuun of duuba deebisteet Herzogin imala gufachiisuu isiitiin wal qabsise dheekkamni Israa'eloota daranuu dabale jedha. Anadolu Turkii wabeeffachuun Al-Arabiyaan akka gabaasetti imalli pireezidaantii kun walgahii Azerbaijaan irratti hirmaachuuf akka ta'ee fi Ankaraan qilleensa kiyyarratti abadan lammiilee qulqulluu obboleewwan keenya duguga hin fayyadamtu jechuun of duuba deebisuuf dirqamuu isaanii yeroo miidiyaaleen idila addunyaa gabaasaa jiranitti. في إيلات بسرب من الطيران المسير. اشتباكات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام بجنوب لبنان. الآن نتابع بيان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي. المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا آيتين نوعيتين. الأولى استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام المتواجدة في البحر العربي وذلك بدوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت تحديدا مار الياس. وهذه عن مراسل الجزيرة عن مصدر أمني استهداف مسؤول العلاقات الإعلامية سواء استهدفت سيارة الغارة استهدفت سيارة أو مبنى سكنيا. طلب المتظاهرون في هتافاتهم بإقالة حكومة نتنياهو اتهموه بالرغبة في استمرار الحرب ولو الإسناد أي بمعنى تقديم تخفيف الإسناد الضغط، لكن لا يمكن إخلاء المنطقة. ماذا عن التعاون بين الفصائل؟ maadhee basaasa gidduu gala taasifachuudhaan sibiilota osoo addaan hin baasin magaalaa guddittii Libaanos Beeruutiin dabalate haleellaa xiyyaarota dhibbootaan kan irratti bobba'ee bulchiinsi gara jabeessa raayyaa ittisa biyyaa qondaala Israa'el kaatiin taasifate Benjamin Netanyahuun haleellawwan gurguddaan gamana jireenyaaf maatiiwwan firoottan isaa alaaf bahaa dhooggeetiin buufata waraanaa gurguddoo kanneen akka hafuura sombaa Israa'elota Haifaa leelluu cimseetiitti fufeeti jira. Elat akkasumas Haifaaf buufanni Bengoriyoo kan daandii xiyyaaraatii fi Masariyaa Baalbeekiif Beetulaa Qaariyoot Shimoonaatii fi kifar shubaa irratti loltoonni isaanii yeroo kamiyyuu caala loltoota 70,000 cabsee seenuu akkan dahinii fi dahiyaa irratti haleellawwan gurguddaa sibiilota waliigalaa erga Libaanos wajjin lola Hizbollaa eegalte Israa'el loltoota 143 kan itti dhabdee fi isiin 84 jettus miidiyaaleen idila addunyaa amala Israa'elota waan beekaniif sibiilonni 3,460 Libaanos keessaa jeefamus miidiyaaleen
lammiileen idila addunyaa kanneen 14,375 ta'an ammoo madaa'uudha hinaallee haleellaawwan misaayilota akka nama uffata jijjiiratu mujaahidoonni Hizbollah Brigade Redwaan jedhaman kan irratti qiyaafatan buufanni gurguddoon akka Haifa oomishni Iron Dome yookiin farra carallaa aduu fi ittisa misaayilota barbadaa'u itti fufaniiti jiraniin kana qofa osoo hin ta'in buufata gurguddoo misaayilota 100 oliin kaleessa kan haleelee buufanni waraanaa 5 loltoota 13 Israa'elii nyaateetiin walakkeessa Teel Aviivii fi Israa'el kaatirratti mallattoo qaxxaamura diimaa fe'eetii jira aarii kanarraa kan ka'anii fi lammiileen ugguramtoota harka Hamas jiran deebuu dhabuurraa kan ka'e lammiima Israa'elii tokkoon boombiin mana Benjaamin Netanyaahuu irratti darbatame tokko eegdota yookiin security guard jedhaman lama Ajjeesuu Yerusaalem Post amaneeti jira haa ta'uutii taasii fi Axios miidiyaa Raashiyaa akka jedhutti loltoonni 4 ajjeefamuudha mirkaneessanii jiran Benjaamin Netanyahuun sakatta'iinsa keessootiif walgahii waamanis tokkoon kaabinee Israa'eelota yaaddoo gurguddaa keessa jiran battala buufata waraanaa 5 irratti haleellaa Hizbollah misaayilotaaf rookettiin laboobsee fi Iron Dome isaanii hundinuu itti kollaapsi yookiin fashalaa'etti humni Islamic Resistance damee Iraaqidha droonotaan gaarreen Golaanii fi Elat Houthii Yamanoota wajjin wal harkaa fuudhanii daboo duula midhaan hamaa fakkaatti loltoonni Israa'el akka baanatti arcaan siviilonni 76 ol madaahan kanneen 8 ol ajjeefamuudha gabaafan ansaaronni Yamanoota haleellaan UK fi Ameerikaa yoomillee dubatti nun deebisu jechuun doonii Ameerikaa Abraham Lincoln jedhamu baadhattoo xiyyaarota erga haleelee booda har'ammoo doonii Israa'el guddichaaf Ameerikaa haleelee Pentaagonitti gadda gurguddaa galche Palestine turraa kaasee numaa Chaayinaan kennuufi hin ooltu kan jedhamu farra misaayilota galoo galaanatti fayyadamuun ansaarota Yamanii Houthii irraa Yahya Saareen miidiyaaleef ibsa kennaniiti jiru. عسكري باسم جماعة أنصار الله عن عملية في يافا وعسقلان بطائرات مسيرة. الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع إن قواته نفذت هجوما بعدد من الطائرات المسيرة على مدينة إيلات جنوبية إسرائيل وأضاف نوعيتين الأولى استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام المتواجدة في البحر العربي وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. على دراية بطبيعة رد إيران حال استهدافها المواقع النووية على حد تعبير. جمهورية اسلامی حق دفاع از خودش رو در لإيران الحق في الدفاع عن نفسها. Show of power. Iran unleashed 2 devastating assaults in 2024. First, در مقابل دیدگان شما رونمایی می شود نوع موشک بالستیک با سوخت مایع و تک مرحله‌ای برد عملیاتی 1400 کیلومتر نوع سرجنگ ergaan kololeessa digdamee buufatoota adda addaa irratti haleellaan jettiiwwan gurguddaa Ameerikaan dabalamee tahareen irratti fudhatamee as miidhaawwan saatalaayitii odeessaa isaan roobootiif teekinooloojii addunyaatiin Associated Press fi Agence France qindeessan addunyaan saaxiltee as akkuma beekamu dhaabbanni miidiyaalee idila addunyaa hedduun sobata waal Arabiyaa dabalatee yeroo galaalchetti Iran marsa sadaffaa haleellaa cima gurguddaa warra dhihaallee barsiisu Teel Aviv irratti fudhatti jedhamee eeggamuun filannoon Ameerikaa rirriqeetiin daddarbamaa as gahee Donald Trump namni farraa faallaa masaanuu Iraanota ta'ee filame haa ta'u dheengadda sanbata xiqqaa banaangoo olaanaa umrii 85 kan waggoota 35 bulchiinsa Riippaabilikii Islaamaa Angoolantummaan bulchan Ayatullah Khamenei dhibamuun wal qabsiiseeti Iraan yaaddoo gurguddaa keessa seenu irnaa wabeeffachuun miidiyaaleen idila addunyaa Associated Press taasii fi Newsweek dabalateetiin gabaasuu irratti argaman haa ta'u ilma isaanii hangafa Amin Mushtaaba kan jedhamu umrii 55 dha bakka isaanii dhaaluu danda'ama dursite kan filte tahareen jimaata darbeerra shaakala gurguddaa waraanaa gaggeessuu irratti argamti shaakalli kunneen humnoota raadaarii kan S500 Raashiyaan ammatti gargaarama jirtuuf teekinooloojiin Ameerikaas ta'e kamiyyuu kan biraan gahin yeroo itti gammoojjiiwwan Kaataam Ambiyaa jedhamutti taasiftee fi milkii gurguddaan galtee fi hypersonic subsonic jedhamu kan
yookiin HK55 jedhamu kiloogiraama 12,000 madaaluu danda'anii fi furguga fageenya kiiloomeetira 2,678 dha. Ilaamaa isaanii rukutuu danda'u galoo galaan irraa kaaftee shaakala gurguddaa RGC yookiin Iraan Revolutionary Guard humni biyyoolessa raayyaa ittisaa wajjin taasifte milkaa'aa ta'uudha. Ali Tansiri yookiin Major General Ali Reza Tansiriidha ibsaniiti turan. Haa ta'u kanaan wal qabsiisetti dhaabbanni dhukaa atoomii idila addunyaa haala qabatama waliigaltee yookiin negotiationii jedhamu sanaan wal qabsiisetti kan sakatta'iinsaaf imale wanti Iraan irraa dhagame kan biraati. Deeggarsa xiyyaarota teekinooloojii humna qilleensaa ba'a giddu galeessaa keessatti cimsuuf yaaliiwwan dippiloomaasii gurguddaa sababa qoqqobbiitiin waan takka bituu waan takka haaromsuu akka hin dandeenyeef qoqqobbiin 750 ol kan irra jiru akka riikardii addunyaatti biyyi albuuda warqee iddoowwan hambaa seenaa qabeessaa fi qabeenya hambaa giddu galeessaa keessatti tokkoffaa taate tahareen jettiiwwan suusartii 524 shaakala gurguddaa gaggeessuu fi misaa'eelota hawaarraa gara dachitti raadaaroota kanneen sakattaa turuu fi misaa'eelonni amma Iraan gadi baaftee Israa'elii fi Awurooppaa Ameerikaa naasisee jira. Akkuma beekamu Elon Musk ambaasadaraaf qondaala cimaa taasisuun kan muude Trump Iraan wajjin akka haasa'uuf ergame kan jedhuuf Iraan haalteeti jirti. Ministeerri damee alaa Basaar Gaachiin haleellaan harka deebii marsaa sadaffaa Israa'el akka of qopheessitu akeekkachiisanii jiran eenyummaa keenya agarsiisuun birmadummaa keenya gulantaawwan heera mootummoota gamtoomanii keewwata 51 jalatti ta'een ofirraa qolachuun dirqama. Kun gaaffii Iraanotaati. Eenyulleen daangaa Iraan cabsu jechuun yakka guddaadha. Yakka kanaaf ammoo misaa'eelonni 700 Israa'eliif ni gaya humni isii irraa ittisu hin jiru erga jedhanii booda Benjamin Netanyahuun takka hiriira dhoosaa takka Ayatullah ofirraa buusan waywaachuutti jiran. Kaleedheen gadda sagaleen isaanii wasakat jedhee al-arabiyaan. Kabajamtoota hordoftoota keenya jeetens teekinooloojiiwwan jeetti gurguddaa Ameerikaa wajjin wal madaaluu danda'anii fi jeetens J35 kan tibba kana Chaayinaan gargaarama jirtuu fi TU95 TU160 misaa'eelota farra niikleerii hidhatan hedduudhaan akka haleeluu deemtus dhagahamee walakkeessi gamtaa Awurooppaa Peentaagoniif Tel Aviv shororkooyte kan jedhanii fi Ayatullah Ali Alkaamini gara fayyatti guutummaan deebi'anii biyyi tsiyoonota farreen ilma namaa qophaa'aa jechuu maddeen gabaasan. Odeessammaaf qabnu kana turtii gaarii. Israel's F-35I advanced fighters weren't as accurate as Iranians and as experts had believed these missiles were. In general, there was a thought that these missiles were roughly as accurate as within 500 meters. This new report suggests that actually these missiles have an... They warned that Iran would strike back if its territory suffered significant damage or casualties. However, Tehran might refrain from responding if Israel only targets a limited number of military sites and weapons depots. سرنوشت مسلمانان مسلط شوید. انتقام خواهیم گرفت. شما ضربات دردناکی را دریافت